ajaa'iba isiniin qabannee dhiyaanne natti fakkaata. Asumaanuu hanga dhumaa sagantaan wajjin tura. Garuu wanni jabaa isinitti himachuu barbaannu qophii keenya hunda argachuudhaaf like, share, subscribe, comment godhuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jenna. Ayyagaa dhumuugaan kun bishaan Oromiyaa laggeen Oromiyaa keessaa isa tokko kana waan ta'eef hanga dhumaa sagantaatti qophii keenya wajjin turtii gaarii isiniin jenna. Asumaanuu akkuma beekamu dhumuugaan kun laggeen Oromiyaa keessaa isa tokko akkuma jenne Oromiyaa qabeenya Oromiyaa keessaa inni sadarkaa guddaa kan qabudha. Lubbuu qabeeyyii hedduu uummata keenya hawaasa keenya ta'an itti fayyadamaa jiran. Kanaafuu buna ganna waan hin cinneef lubbuu qabeeyyiin hedduun itti fayyadamaa jiran. Egaa hanga dhuma sagantaatti isaa wajjin turaa isiniin jechuu barbaada. Baana yoo waliin gargaarree yoo waliin ilaalanne meeqamiin nama taanaa. Jabaan jabaateetti fufuu qaba fagoon dhihaatee hubachuu qaba. Arjaan arjoomee khannachuu qaba namuu qooda fi baachuu qaba. Jiraachuu maaliif akka taate hubachuu qaba. Yaalamii tantoo hottu siin baana yaalamii tantoo hottu siin baana anaa si malee en waliif aanaa waliif nahanaa. Deemeetiin arkee fagoof halaala biyya fi maaltu gahamee silaa Oromiyaatoo biyya jaalalaa ilmaan kee dhufee tuqee balbalaa ifiitti qabii bobbaatee jalaa ifiitti qabii bobbaatee jalaa harkaa waa dhabeeti alaan alaa waliifis tolaa. Yaalamii tantoo hottu siin baana yaalamii tantoo hottu siin baana anaa si malee walii aanaa waliif naanaa.